Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalaa Razantuub. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni maatii kootaatan hundi keessanuu akkam naga jirtanii. Kan viidiyoo kan koo ilaaltanii maatii koon taane koottaa maatii kootaa kabajaan isin gaafadha. Oromootiya guutuu isin jaaladha. Har'a kan hin qabadhee dhufe akkamitti rifeensa kennaa kan ciccitu yookiin kan buqqa'u dhaamnaadha. Haaluma salphaa tahee mana keenya keessa teenne rifeensa keenya kunuunfachuu dandeenya. Akkasuma mootuyyuu wantoota faaya qabeessa faayidaa qaban fayyadamuun dirqama. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sababaan rifeensi keenya ittiin buqqa'u yookiin ittiin ciccitu beekuun barbaachisaadha. Karaalee hedduutu jira rifeensi keenya akkamitti ciccita akkasuma akkamitti buqqa'a kan jedhuuf karaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf rifeensi keenya yoo furfurii yookiin fangasii mataa keessaa qabaatee jedhee rifeensi keenya kan ciccitu yookiin akkasuma buqqa'uu fi hiddaan jechuun osoo hin beekin tokko tokkoon buqqa'u yeroo filan wal qabatee kan yaa'udha. Itti aansee ammootuyyuu rifeensi keenya kan caccaba yoo isin hin jedhe caccaba bullaayaa xixiqqaa yeroo namni filatu kan caccabu sun ammootu sababa garagaraatii wal qabata. Sababa bishaanii akkasuma gogiinsa akkasuma ho'a qilleensaa akkasuma dabalatee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa zayitii yookiin shaampoo rifeensaa kan fayyadamnu kam akka tahe filannee osoo hin beekin yoo fayyadamne irraa kan kahe nu jala caccabuu mala. Kanaaf har'a kan qabadhee dhufe haaluma salphaa taheen rifeensa keenya kan caccabuuf akkasuma kan buqqa'u laafisaafis kan nu gargaaru mala fayyadamnu kan jedhu akkasuma rifeensa keenya afoon gara duubatti achi deeme akkamitti adeeffannu kan jedhu waan barbaachisaa tahe wantoota filatamoo tahe kan qabadhee dhufe. Fakkeenyaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa asitti argitan kun abukaadoodha. Abukaadoo bitanii akkuma inni jiruun baasanii illee akka qibaatiitti hojjetanii dibachuun hin danda'ama. Namni hedduun beekaa jedhee yaada. Garuu ani haaluma salphaan karaa laafan kan isiniif fide zayitii abukaadoo, zayitii kookinaatii akkuma margaa jirtan kana zayitii zayituuna, zayitii kookinaatii bifa hedduutu jira. Kana jedhee kan isinitti himuu hin dandeenye faafrikaa hedduutu qopheesse. Fakkeenyaaf tuni zayitii kookinaatiidha. Hedduu filatamtuudha garuu hafuura gaarii hin taane yookiin ammoo fooliin isii hanga takka kan dhahuu fi akkasuma uffata keenya kan uffanne irrallee kan hin baane turte. Isin tunamootu dabra amlaadha. Ifama isiniin jedha dabra amlaan tuni hedduu rifeensa keenya kan hiddaan buqqa'u kan dhaabduudha. Dhibbarraa dhibbatti fi kiyyaa mana keessatti isiif kookinaatii yeroo hedduu fayyadame sababa garagaraatiin rifeensi kan buqqa'uu fi akkasuma ammootuyyuu kan ciccitu dabra amlaan osoo shaaworii seenuuf hin deemne yookiin dhiqachuuf rifeensa keenya hin deemne sa'a 2-3 dursinee yoo dibanne yookiin galgala dibanne ganama yoo dhiqanne yookiin ganama dhiqanne galgala ganama dibannee galgala yoo dhiqanne kan akkaan nu fayyadu taha. Haaluma salphaan ammoo sa'a 3f wanni hojjechuu qabnu asirratti kan argaa jirtan qorunfudiidha. Kan saanii adii kun qullubbiidha. Qullubbii haaluma kana fakkaatuun qoloqqollee osoo hin quuncisin keessaa yaafnee distii wayiititti naqanna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa faayidaan qullubbii kana jedhee wanni isinitti himu tokkollee hin jiru. Akkasuma qorunfudiin rifeensa keenya kan buqqa'uu fi ciccitu dhaabuu fi rifeensa keenya buqqee keenya jechuudha. Kan rifeensaa fangasii garagaraa akkasuma baakteeriyaa kan ajjeeftuu fi buqqee keenya kan qulqulleessituudha. Kanatti aansee qullubbiinis akkasuma jechuudha. Gaheenis akkaan waan baay'ee ta'eef viidiyoon guyyaa lamaatuyyuu nama gahu. Haaluma salphaan haala kana fakkaatuun erga qopheeffannee geessine bishaan qopheeffannee jechuudha. Qurunfudii hanga nu barbaachise fakkeenyaaf maankaa xiqqaa tokko qullubbii mataa lamatti qoloqqollee jechuun qullubbii mataa lama osoo man quuncisin distiin naqannee booda sanii qurunfudii qullubbii kanan naqannee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bishaan burcuqqoo 2 hanga 3 kan itti buufannu ta'a. San booda ibiddarra keennee isa kana affeellee yookiin danfifnee daqiiqaa 15f kan affeellu ta'a walitti jechuudha. Kanatti aansee ammootuyyuu erga affeellee geessinee irraa buusnee dhimbiibban jechuudha. Bishaan keenya kan akka haala gaarii taheen nuuf danfee jedhe kana jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhimbiibnee bishaan kana adda kaayannee yoo barbaanne waan itti afuufannu naqannee shaaworii seenuun dura sa'a 3-4
afuufnee qibaatii kenna dibnee akka nuu laafu wayin cufnee rifeensa kenna dhiisuu qabna. Kana ammootuyyuu kan itti aanu qullubbii kenna kana jechuudha. Yeroo inni affeelamee daqiiqaa 17 akkasii 15 ibiddarraa keessaa guurree qoncee isaa keessaa qoncifnee maal goona hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isa kana tumannee yookiin ammootuyyuu cafaccafnee haala gaarii taheen akka kireematitti erga bulleessinee jennee maankaanis tahuu shuukkanus tahuu waan biraatiin daakanuyyuu booda sanii ammootuyyuu zayitii abukaadoo tahuu zayitii kookinaatii tahuu zayitii zayituuna tahuu dabra amlaa tahuuyyuu zayitii dhandhan asirratti siniif kaahe guutuun isaa hedduu zayitii rifeensa kenna laaffisuu fi akkasuma dheeressuu fi akkasuma caccabaa fi buqqa'iinsa dhaabu keessaa kan sirritti filatamaa tahee fayya qabeessa kan biyya keenyallee jiru bakka kamiyyuu namni jiraate kan argatudha kan isiniif filadhe isiniif qopheesse inshaallahu ta'ala akka fayyadamtan abdii qaba akkasuma mootuyyuu faayidaallee bu'aa irraa akka argattan abdii qaba fedhii rabbiitiin rabbi irratti isin haa gargaaru. Kanaaf hordoftoota kiyyaa irra caalaa qibaatis tahee akkasuma zayitii dhangala'oo tahee kan rifeensa keenya fayyadamnu zayitoota asirratti amman isinitti argisiise zayitii zayituuna dabra amlaa zayitii kookinaatii abukaadoo haafilannu isiniin jedha. Zayitonni birallee hedduutu jiranii akkasuma zayitiin qurunfudii zayitiin qarafaa zayitiin qullubbii hedduutu jiran garuu qullubbii fi qurunfudii walitti danfifnee mana keenya keessatti bishaan isaa yoo fayyadamne booda sanii ammoo qullubbii haala kanaan walitti bulleessinee kireema goone zayitidhan keenya keessa hanga barbaachise hanga takka itti goone booda sanii rifeensa keenya osoo dhiqatiin dura sa'a 2 yookiin sa'a 1 dibannee feestaalan waan taheen jechuu o'anuu kennuun ukkaamsinee shaaworii kennaa dhiqannee geessinee yoo achi baanu osoo waan laafaa yeroo jiidha qabu san waan barbaachisu zayitoota kanniin keessaa kan hafuuran qabne kan isin jaalattan walumaa galatti foolii isiniif tahu dibattanii rifeensa keessan xiqqeessitanii bakka 2 tahuu bakka 3 tahuu ishemtanii hedduu gaariidha isiniin jedha. Kunis zayitii kookinaatiiti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam viidiyoo kana jaalattan abdii qaba guutuun keessan warroonni viidiyoo kan koo argitan subscribe godha oromootiya subscribe isin kadhatti Razaan Tube kanaafi oromoon waan gaafatan rabbiin argiteen warra rabbiin kadhate raamil kaanu haa godhu Razaan Tube oromootiya subscribe naa godhaa jetti oromoo malee hin qabdu kanaafi subscribe akka naa gootan abdii qaba hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti horaa bulaa oromootiya isin jaaladha hundi keessan warri viidiyoo kan koo ilaala.